ilmoon amaanaa rabbiiti. Akkuma siif kenne sittillee kenne. Amaanaa san haqa guuttee rabbi biraan geettee moo hir'iftee wajjin salphatteen gaafii guyyaa qiyaamaa hin oolleedha. Ilmaan sanyii filatamaa rabbi banii aadam badhaasu. Yoo har'a ardii abdii gubbatti sanyii filatamaa kana facaafne guddisa gaariidhaan obaafne akka isaan lalisanii bareedanii biqilan goone guyyaa tokko galata san murachuun keenya hin oolu. Har'a gaafii tokko lama isin gaafadha. Ilmaan jallachuudhaaf eenyutu itti gaafatama? Mootummaadha moo? Haadhaaf abbaa yookiin maatiidha moo? Ollaa fi hiriyootaa fi hawaasa moo? Eenyutu itti gaafatama? Deebii kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti wantoota gurguddoo guddisa ilmaanii keessatti akka ilmaan hadiida seeraa fi safuu fi namoomaaf amantii irraa bayanii har'allee ofii salphatanii bor seenaa keellee salphisan kan godhan tokko lama irraa walii tuqna. Gurra keessan dura qalbii keessan naa ergisaa. Jallina ilmaaniitiif sababni guddaan qorannoolee hayyoonni addunyaa godhaniin inni hangafaa alfaqrul mudaqqi'a. Hiyyummaa ilma namaa caccabsu. Hiyyummaa jechuun uffata ibiddaati. Hiyyummaan hanqina abbootii qabeenyaa yoo dhoksellee jabeennaa fi gaaromminaa hiyyoolee immoo ni awwaala. Hiyyummaan biyya keetitti orma si gooti. Biyya ambaatitti immoo abbaa biyyaa si fakkeessiti. Hiyyummaan biyya nama dhabsiisuu caaltee ilmaan kee akkati dhabdu si gooti. Maatiin mana isaa keessatti hiyyummaan akka awwaaraatti mana san guutee taa'u. Maatiin sun ilmaan irraa milkaa'uun isaa ni ulfaata. Ilmaan maatii hiyyooman keessaa bayan tajaajila bu'uura jireenyaa jedhaman guutuu argachuu hin danda'an. Hangafa irratti mana barnootaa qulqullina qabu. Qulqullina kan qabnellee sababa daftaraa fi qalama bituu dadhabuutiin waan mana barumsaatiif barsiisaa kafalan dhabuutiin mana barumsaa dhabuu danda'a. Ilmaan mana barumsaa yookiin qaraatii dhabdi immoo madrasatu shawaari'a mana barumsa karaa gubbaa ka duriyyeen barsiiftutu jira. Sartifikeeta hannaa digirii tokkoffaa lammaffaan kun hannaan eebbifamee kun suusii fi araada gargaraatiin eebbifamee bahu madrasaa san keessa seena mana barumsaa san keessa. Maatiin ilmoo ofii barumsa qulqullina qabu sababa hanqina mallaqaa hiyyummaatiin barsiifachuu hin dandeenye ilmoo san haala gaariin argachuu hin danda'u. Lammaffaa barumsa birachi dabree maatii garii keessa irra heddumminaan keessattuu Afrikaa fi biyya keenya qabatee maatii nyaata guyyatti yeroo tokko yookiin lama qofa nyaatu jira. Ilmoon amma waa nyaachuu waa dhuguu barbaaddi. Sababa waan garaa isii gahu mana isii keessaa dhabduuf jecha waa lamatti gabbaati. Laman keessaa inni jalqabaa kadhatti gabbaati akkuma har'a magaalaa gurguddaa keessa wayita deemnu ijoollee xixiqqoo miila nama qabdee gara socho'uun dhabee namni ofirra qaanfatu gahu jechuudha. Wayita ifaan tiraafikaa ifu nama 10-20 dhufanii konkolaataa kee marsan. Baalagummaa qofaa miti hiyyummaa gadi baase. Maatiin hiyyummaan rukutame. Maatiin hiyyummaan mana ari'ame ilmaan ofiillee dhabee fuuldura ofiillee dhaba. Hiyyummaan kadhatti gannama baafti. Lammaffaa hannatti gannama baafti. Ijoolleen hedduu ijoollummarraa qabee ollaa naannoo keenya keessatti beeynu namuu godina isaatti naannoo isaatti gosa isaa keessatti beeku sababni hannaa tokko hiyyummaadha. Osoo baalagummaa fi guddisni gaariin dhabamuu jirullee hannaa fi kadhatti gaafa gabbahee magaalaa san keessa gaafa seene namni of duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa wanti guddisa ilmaanii keessatti hiyyummaa keessa ilmaan jallisu keessaa tokko at-ta'aamulu ma'al fi'ati al-mutatarrifa guruuppii seeraan ala baate duriyyiidhaan hoogganamtu kan tokkochi taa'ee akka mootitti ajaju kun hati fidi jedhaan kan ciradhu fidi jedhaan kan sistema adda addaa godhiitiin mallaqa akkasii fuudhii fidi jedhu wajjiin sheerii uumanii magaalaa keessatti naannoo keessan keessatti akka beeytan ta'a. Walumaa galatti jallina ilmaaniitiif waan hiyyummaan nama gootu biyyarraa nama baasuu maatirraa nama fageessuu sababa hiyyummaatiif jecha maatiin haati waa rizqii waa afaan kaahatan gurshaa jireenyaa barbaacha mana dhooltu
abbaan duniyaa gadhiisee jiruu gadi dhiisee biyya guutuu gadhiisee waggaa 10 waggaa 5 biyya isaatii baha. Wantoonni kun immoo to'annoo maatiin ilmaan isaaniitiif akka goone wantoota godhanii khasaaraa guddaa fidan keessaa isa tokko. Walumaa gala mee isinuu wal jidduutti haasa'a waan guddisa ilmaanii keessatti sababni guddichi hiyyummaan maatii facaasee mana bittinneessee guddisa keessatti khasaaraa guddaa uumu keessaa tokko hiyyummaadha. Inni lammaffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'u الشقاق بين الوالدين والأبي جنما قلقلا ماتي كيست دقيقة نمني قرين سبب هنكنا إيمانا قبو سبب التربية قدسة قاري وفي فوها أفبا إسارة قدتي أسم بهنيف هذا شرال إساقول إيه هذا أفباتي قرو هذا أفباسا إلمو هروق وفان تأملي صفون بيكن آدم بيكن أمانتين بيكن والكانفتشون هنجرو ولي أبسون هنجرو ولي الأقسون هنجرو والغرفتشون هنجرو ديبيها جارتين أسأج ديبفتو أبان أتش أس ديبسو غنما لفتي بريتي نما فاتيرا الرتي أفتيرا الرتي واللولو كرسي الرتي غنما واللولان ميس الرتي واللولان إربات الرتي واللولان وفني ميتشامو والأبي لا واللولي إنسان على غورم دركي لا ميتشام ما تي وانت تيكو هند أبا منتي ديبي إيه وجي غرغدا سلا التي يري اكا اساوا ميك التي دلغو وجيسن ديسه من دبي كسلمان دجر جارتي دالو كسلمان دجر فدا ما على غورينا جبلي ما ندينا عذاب ما تيو اني منسين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اكوان ملك الموت في منسيني ما تي كان الموت يخيم على البيوت ابان غريو دف نمن دابتا جرونتا كتا اجرونكا كرفاجرون جالس زم من يكون قوتون أكوان دوتي مر أول سنة تدت ماتي يجول إساتف يوكين هذا يوكين أباء المال إساتف بلسوم ما نكستين كنن نيكسو ولو ما تشيرو ولو ما لولو والأبين ماتي لمان جدوتي جار سافي جار تي جدوتي مدتو عذابني إسامو كيرتج أبو الماني ورمون مال جنا أربي لما يول لولي كجدوتي تجابو سنبليت أجنا سنبليت أجون جتانا مصيبة هذا فأبا جدوتي بككلم ولدتي بوته جدوتي كدهراته إلماني والأبين جنا ما قلقلا مني جنا ما قلقلا ونيكسا ولو ملولو ولو ما الربسون قوتمي إلمان جرى على أكا جبيان بكا نجاهك أو برباتشا هريا برباتشا ولا جاري تسكبيك أو برباتشا ما نقدر إيسا إلمون تنسمون إيسا جنا ما انتك أما فكيني فكتا هذا فأبا الرابرة هذا أبا الربسيتو أبا هذا إسا فدرت الربسو أرقا منا مصيبة في تشنكا في تشنكاتي في تشنكا كان نقوتمي كي سابقاتو في جتشا منا قدر إيسا وانت سبب جلنا الموتو جتشا لما سيدي أتشسني كنا إرتها سها وانغندي هندي نمني هندي بيكون رأيكم إني سدفا جلنا المانيتيف كان سبب تو الطلاق هذا فبان أدان فتوكو من يو بقاكي منا بقاكي جريني كيسان أبتو جتي أربني منا كون أتشيجي كون غرانا جيجي من كورنيسي نساء جابي منا بتال إساء دابني إساء بتامرجي إساء جابي أسين أمان سيني غرسين باهن تون أسين سيني غرسين باها روبني قبرا رفوتي كلين فتنان جنكا ركو جدامو هندي المرات روبتي بولتين تسقبيك أبتو قادي الموتي هذا فبان كبجا وجين جراتا نمني بارس إبرا إبا ولي غلين جراتو إبرا إبا ولي تأي ولي نجراتو نمني وان الموس جدو تيمين أمو تيسو سنف جتشا جارسي جارتي الدرباتو جارتي الأبسو قبتي هنتوتا صومانا كيسا تيسو بفي ميشا برشقو نراتي كيسا تقورميتا أو بفي هنتوتا بفي كيسا أسبقتوك أرغيتي بيكتا هنتوتا سني دربات يوجدتي بفي في برشقو ميشا تيرا جوتو دويتا هنتوتا بفي ران أسبهي سبب برشقو في ميشا كيتي أبوف وان قدتش ديغا موفجج أبوف نمني من إساب بليلين إجارمي لكان نمن دربات وكا عربني جدتو لكان قافتش أسدبي من إسا ديغا الموس جدو ترقم تيمي تسقبي قافة تولي أبسو حقا قافة إلمان جباتي نمتاتي قرورة لك إمسيتي إجساني الدنيا لالو في برجو الدنيا تنهبتشتي أسبهتي ولي أبسون برباجي سادة ماتين طلاق متي في قوال والأبي ماتي والكسسو من إساقنا ما قلقل إجار سوما أورمون بشان ليبو تمالي إبتي دامو تمالي
namni gudeeda cab'i maali nama mar'imaan jige maali jetti Oromoon mammaaksa isii keessatti bishaan dheebotu ibidda dhaamutu gudeeda cab'e mar'imaa jige mar'imaan jige jaarsaaf jaartii wal dhabane ka jaarsi jidduu seene haga waan distii keessa jiru wal himatan takka distii jaartiin fuutee kaleessa waan nyaan itti distii fiddee jaarsa gabbaafti buree meeshaa sila duqeetii yookiin daakuu keessan naqatan homa tokko keessan jedhan jettee haga kaleessa waan sila dhokfatan kulli jaarsa gadi baasan nama mar'imaan jige jetti Oromoon namni wal xalaaqu bultii diigu waan sila osoo walii obsanii ta'anii fakkaranii dhaabbatanii mari'atanii wal hubannoodhaan ta'anii wal gorfatanii sirreessuu danda'an jecha kissiidhaan daaraa wal godhanii qabeenyi adda diigamee maatiin adda diigamee ilmaan jidduu kana bittinna'a irra hedduun ilmoon mana barumsaa keessatti raftu qormaata irratti kuftu sadarkaa gaarii hin dhaqqabne maatii wal diige maatii daaraa wal godhu maatii waliin obsine maaltu fida maaltu asirraa dhufa tokkoffaa gaafs haadhaaf abbaan bittinnaa'anii bakka bakka qobatan haati abbaa buddeenaa jaarsa biraatti hirumti jaarsi buddeenaa ilmoo tana haadha biratti arguun fedhu mucaalleen haadha isaa nama biroo wajjin jiraattu arguun barbaadu ittiin tolu ibiddaa fi bishaan qorra qabbana lama ittiin tolu bakka tokko qilleensa lama sababa jaarsi buddeenaa abbaan buddeenaa ilmoo bira jibbuuf mucaan biraa baqata mucaalleen dhaquun jaalatu yoo garana haadha abbaa bira fiigu abbaalleen ilmoo dubartii biraa fuudhee jira haati buddeenaallee haga haadhaa ofii naman jaalattu kun beekamaadha takka takka ganda wayii keessa argamuu danda'a garuu itti baay'ina addunyaan itti walii galtetti waan jiru miti mucaan bayna wal dhabbii garanaa jarri wal fixanii dura walii obsuu dhabanii Israa'elii fi Iraanii walitti ta'anii ganamaa galgala waliin nyakkisanii bittinaa mucaan wayita kaan mana garanaa fiiga wayita kaan mana garanaa fiiga jidduu kanatti harki duriyyee butee madarsaa reefisanii jedhe san keessa galti waan xalaaqni bultii diiguun jireenya facaasuu walii obsuu dhabuu wal gorfatuu dhabuun ilmaan goote nama musiibaa fi ibidda san dhandhame beeka ittaqullaha rabbii keessan sodaadha qabxiin sadaffaan isa kana qabxiin afraffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'an keessaa inshigaalul والدين عن الولد أو الأطفال أو الأولاد هذا فبان المؤفر بيزي تأو بيزي جتشون أفان أرموت جاتنا أو جتشو جاتني بتامير قفج أو تسقب بأبو هجين اتباعتي متي جرو إسا ترتيب بروجراما سوتشوسو أبوتو بيزي نمقول وأني بيزي نمصوبة الرهدون ما برابه هدو برتي بيزي صوبة أوفما يبدو فيك أبسيسي مالي بيزي صوبة هذا ganama subhi biirootti bobbaatu gabayatti bobbaatu hojii alaatti gadi bobbaatu abbaa ganama subhi osoo ijoolleen hirribaan ka'in bobbaatu sarraatanyaa mana keessatti guddiftu sarraatanyaan nyaata qofa dalayti malee ilmaan namaan guddiftu hin jiru kun seera addunyaa keessa hin jiru haadha fabbatu guddisee ilma namaa asin gaha malee sarraatanyaa fi hojjettuun mana keessaa namaan guddiftu mucattitu gaafa tokko من طافي أفتس جادة رسالة دائمة هركا والقبتي اللهم اجعلني جوالا يدي يا ربي موبايلا نقولي يتم جدي يا ربي موبايلا نقولي يسيدو آية كسي كرت موبايلا نقولي يا ربي موبايلا نتايز جدي كرت أبان دقي مالتاتي مش أيوتي يجرين أكا ربي بالبلا نقول بربادا جتين جوالا موبايلا مالي في جدين سي في ما مالين ويتقلتن اسني وجن تبأتشون دندين ويتألسين تم بالبلا ويتجئف تم بالبلا هرب الراكات تم بالبلا سأن دي دمي أفر بالبلا الرأي اسني السكنة اسني وجن تبأني قمتشو اسني وجن قودن وان أبنف يوم موبايل سنتاني قروج الرأي اسني والأرقوتو أرقنا ربي موبايلنا هاقولو جتم جتين أبان بوهيم جتو في التسكبي مصيبة الدون تموبايلاتي مر هجين على رتب بيزينا ما قولوا قدسني إرجولت وفي هجين قدان إيجار سافي إيجارتي جتشون أبر جار سافي جارتي جتشون ilmoo ijaaranii bar mangistii gabbaasuu qabanii bar aalima gabbaasuu qabanii bar goota biyya dhaabbatu nama sirnaan ummata hojjetu profeesar gabbaasuu qabanii bar hojiin guddoon dalagamuu qabu kana garuu waan guddarraa namni mana aramaaf dhaqee midhaan aramuuf waan silaa jalaa araman dhiisee midhaan aramee galee
shigginyi kam eeggata sanyii kam eeggata namni waan silaa jalaa araman dobaa fi doobbii jalaa silaa aramuu qabu dhiisee garbuuf qamadii aramee gale sanyii kam eeggata bor nuti kanatti wanni nu hojjetaa jirru dobaa fi doobbii aramuu dhiifnee midhaanuma aramutti jirra sababa biizii taaneef biizummaa wanni jedhamu hin jiru. Almar'atul feesbuukii haadha feesbuukaa mucaa ijoollee dubartii har'a sa'aatii kana feesbuuka sababa feesbuukaaf tiiktookiitiif ijoollee hoosisuu dadhabdee jira sadarkaa kana geenye jirra. Abbaa yoo mana osseene waatsaappii maa fi iimoo qofa olii gagguraa guru chaatii biyya biroo as taa'ee kiiloomeetirii 1000 wajjin haasaa ijoollee isaa mana keessatti jaalarraan argattu. Biizii ta'uun ijoollee ofii quba qabaatu dhabuun sa'aatii bal'aa fi gahaa ilmaanii kennuu dhabuun obboleessoo gaafa ijoolleen teessitti fiidee morma jalatti jiidu sa'a kana saammadhu gaafa jedhe morma jalatti dhugattu. Guyyaa ijoollee tana duuka fiidee ijoollee tana dhugatuu dadhabdu dhufa waan ta'eef humnaan ajalaan yookiin amalaanuu yookiin ijoolleen gurguddattee manaa bahuudhaanuu gaafa ijoollee 15 keessaa tokkochuma kan morma jala seentee dhugatuu dadhabdu dhufu jira. Har'a wayita ijoolleen si fiidee maamaa baabaa jettee balbala si fiiduu kana sa'aatii kenniif. Wantoota ijoollee jallisan keessaa inni afraffaan isa kana. Inni shanaffaa qadara rabbiiti. Waan rabbi namarraa murteessu. Waan namni filannoo keessaa hin qabne. Maali sun? Al-yutmu yatiimummaadha. Ijoolleen gaafa addunyaa tanatti ija banatan. Haadhaaf abbaan argine duniyaa tana gubbatti. Takkaa cinaan abbaan irraa kufe yookiin haati irraa kufte dagalee jireenyaa tokkotu irraa kufa. Yookiin dagaleen jireenyaa lamaan irraa kufti. Yoo hawaasa bilchaataa fi fira bareedaa carraa rabbi hin fidiniif ijoollee haadhaaf abbaan irraa jigan irraa duniyaa deeman irraa du'an karaan ijoollee sanii harka duriyyeetiin booji'amanii magaalaa duriyyummaa fi suusii fi araadaa keessatti kufuu fida. Yatiimummaan waan haadhaaf abbaan murteessanii miti waan ilmi illee ofirratti murteessu miti. Bakka kanatti jabeennaa fi bilchinaa fi namummaan hawaasaatii fi firummaa fi ollaa iddoo kanatti ifa baha. Gaafati ilmaan teetirraa deemte akka ilmaan kee rabbi si tiksu yoo barbaadde ilmaan haadhaaf abbaan irraa deemte tiksiif. Nabi Muhammad gaafa Ja'far bin Abi Xaalib mu'tatti du'u shahiidee duniyaarraa galu. Warri Madiinaa maatiin firri gabbahanii warroota mujaahidoota qabsaa'ota waraana keessa turan gabbahanii daangaa Madiinaatti simatan. Fardi gariin duwwaa gale qullaa ijoolleen Ja'far lamaan akkana dhaabbattee osoo jarri eeydu abbaan mu'tatti irraa kufe dirree waraanaa dirree qabsaa'atti irraa kufe. Ja'far at-Tayyaar fardi isaa duwwaa gale Nabi Muhammad gaafsa waraana san hin deemne akkanatti walaan ijoollee rifatanii dhaabbatan ijoollee harkisaanii Nabi Muhammad farda Ja'far naa fidaadhanii gubbarra ol bahanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi tokko fuuldura kaa'atanii tokko duuba kaa'atanii manatti hin gala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ورأى آل جعفري هر أنياته الجد وان إسان بيزي إسان قولوا اتلوا في الرسول برمتا قافة لفتي بريتو نبي محمد كأني جوليتو أتشو لكن يورك أنا جولين ددالة شوفتيري فين سران ببه هادو يوكيم ملاجئنا في داج الرسول الرا هذا جولو في التسكبني رفين سر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وياتوكو بلا دداتي وانا دداتي ربي نوهي في سن اللي هاتكسو دنيا رادمنا المان هذا فبا راكفني يجولين اكا شمبرو هات الرادوتي او كاركي ستي هفتي كويا غاف اسن الراكفتني بغاريدا المان نما تهر هذا فبا دبتي برد ابدا غافا السن راكفت ربي برسني دبتا انا وكافل اليتيم يتيمي في الجنة هكهاتين رسول ربي أنا في نمني يتيما ففكبي أكا قبا كان لما تتكم والجعال رسول أولو الله قمني لمنكو والله قمني سدفان جدون جر الله نبي محمد جدو صلوات ربي وسلامه عليه وانتوني ما تترران كأجول لي جلسان قبتي وانا ما دبني إسان كان وانتي حواسا والقبته وانتوت إلمان جلسان كيسا وان حواسا والقبته كيسا إني تكو إني هنقفني hiriyoota jallatu hiriyaan maagneettiidha akka ofii jiru sanis si buta hiriyaan liiftiidha jalarraa kaasee gubbaallee si baasa gubbarraallee fuudhee jala si dabarsa
سبب هريا جلته هريا دمائه هريا سرر كيسا بهيف نما سفي صلاة مسجد سفي درات أرقم ميك أتو بهي نايت كلابي سفي تكفى لك حسابا قبو حافظة كان قوم إساء قرآن ربي بالرادر بانك ابن نقوتمي كيسا لك اي موسيقى اتورا بسبب هرياتي هريان جروتيتن أولمات أنجراتو قوفا سنتاني هرقا صدركا خاتمة سيبالي ستديم أبي طالب نمني خاتمة باللي سهريانا وصو سيدني خلقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسينتاني يا عم يا أبي رأكي جتشما تقوك قياما اترقاسي به ناجلي وصو إسان جدا أبي جهل بلا فأس ترغبوا عن ملة آبائك كرأبوتك يتيقى يفتدبروا في دؤوفي وأندر انجر نباسوا في يتنجر أسين نبو محمد أسين اتكيش أنجر أسين كيسا قنيت وصو بتامير كداكو هو على ملة عبد المطلب جدي روحين كيساباتي كفجر خاتمات بيجر السبب هريان وان ما قولوا نمني هندو فرت بيك من صاحب قوما نمني نمتك وج قويا أفرتمتري صار مثلهم أكما جرسني تأجر علي النبي طالب أخبرني من صديقك هريانك أينيو أكتي سنمناهمي أينيو أكتي تاتي أنوسيه ماجلي ولدتي ديدا برتي جت أجر أورمون نمني نما سجارة وجي أولو أولا سجارة كان وان أجاهو وان فكتو وايولا لنما جبسيسو يو أولتن نم هك إسيسو فكات قالوا أدادا وجين أولتم قامت فلأتي بود أفان كيتو كشينات أولن أجو أفان كيتو نمني نما فرشول وجين أولو أديم سكيس فرشول هريان وانتوتا إلمان جلسان كيسا توقو سبب هريا إجول هدو تهنا برد برمسا كيسا باتي ولا هتري قبان أتالو مانا برمسا هتري قبان أتالي قالو ورا هجو لما سدي ولي رانقولتي يونيفورمي بكبرات دربي بكبرا أولو سبب هرياتي قربات رتي كفوف صدركا قد أقود نبوف وهند كيستي وني إريانا من قول الجلو هذا فبان المال إساني ألتي أين يوجي أكا أولا أين أكا صاحبا جلدي مني هو هران تو أني قافا إميماني في قابين هي كان قبل قابو في جراتو توكو كان لما فان وانتو تري إجول جلسان ما تين مركبا أسان كيسا توكو الجيران ما تي أولانا أولان أكما أولان جدين أرومون أفان أروموتين أولان جدودا ولمان أولا ولين بولا أولما جرينيا هند ولين كأبا كناف أولا جدام هن أوليتشو ركنا ولين أولا وليف أولا والأول جنيتشو جرينيا هند ولين باتو جدودا أولا جدو قرو غافا فالا كانت إيه أولا تأوفيتي فوج أجابي براتي قلتو كردرون إسنين آمو نمني مسلمات كويت منا بيتتو يوكين منا كريفتو وانتو تأفريشان لالتو قبا عربني ويتمماكو الجار قبل الدار منا درة ولا لا جدا تكو نمني ويتا منا بيتتو في يوكين كريفتو في ديمو ولا أكم تنانو كان مرسيجرة جئتو أتو قبا قرتو قبا تدي بر إجارتي قافا أولا إبدا برتي من إجارتي من أسان غرغرتي باتمو أكم قوتا أولا موزيك أنكي ساكا إبدا غلطي أولبوبسو أولا قشاشا أتران ستي كدربو كساقالي الإسام ناس جيكو كإلمان إسان فاني هتريس دربة إجول لها تريش أبسيتو كواهدتو أولا كنا برايو تيسي مانا بوك إفتيدي انتمو أكم قوتا مانا غرغرتمو أولا لا تور باجيسا صور روبين أول ما تيلان ديمو دبابي روبني روبي قفت لا دبابة يمكن تلا برباتشو اللي قد فيه قلنا سنو بحكي نسموه أول ما روب ننجرا روبو دي مرة وجدت دبابة قبته به السرية نمني مسلمات كويت منا بتو قبتي وان إني لا لتوك أبو أفرّا قبتي وان تقفان أولا لا لما فاء البيئة النظيفة نانو كل فابريكا ألفا دبرتي قرا دربو جرا في الرئيسة إدو قشاشا وكين بلفة دربان تجرا إدو أكك إيرا تجرا
iddoo maashina sibiilaa maashina mukaa katasgabbii wanni jedhamu takka hin jirre namni gara waaquu atuun keessummaa dhuftee buluu hin dandeenye jira. Mana wayita bitattu yookiin kireeffattu iddoowwan tasgabbii qaban qulqullina qaban iddoo hawaasa qulqulleeffatuu beeku karaa sirreessuu beeku bishaan dhoqqee irraa waan akkasii sirraa qulqulleessuu beeku hawaasa kana naannoo akkasii filatuu qaban namni. Naannoo filatamaa qulqullina qilleensaa qulqullina hawaasummaa kan qabu. Inni sadaffaan namni tokko itti mana bitatu yookiin kireeffatu wanti inni ilaaluu qabu iddoo masjidatti dhihaatu ilaaluu qaba. Namni muslimaa manni isaa lama ka keessa jiraatu masjida rabbiin itti gabbaratu. Masjidni suuqii akiraati. Iddoo bakka mana nyaataatiif hoteela adda addaa barbaaddattee galtee masjidni hin jiru salaanni tokko hin jiru. Salaanni masjidatti hin salaatamne mi'aan qabu. Shaayii soqidda yookiin sukkaara shaayii sukkaara hin qabne garaagarummaa hin qabu. Ruuhii keessaa baha masjida keessatti kan salaatame. Namni adada masjida irraa fagaatuun onneen isaa gogaa deema. Islaamummaa irraa fagaataa deema. Hawaasummaa islaamummaa jiraachuu hin danda'u. Namni masjida irraa fagaatu. Namni rabbitti amane akiraan isa yaachiftu mana wayita bitatu naannoo masjidaa ilaalee bitatu qaba. Inni sadaffaan kana. Afraffaan iddoo maasiyaan yakki gargaraa itti gaggeeffamurraa baqachuu qaba. Kana ilaaluu qaba. Naayit kilabii biratti yoo mana bitatte har'a ijoolleen kee borumta masanitti oola achuma seenan firra. Iddoo muuziqaan ganama galgala keessaa dhukkisu. Kana haffazdi ijoolleen quraanatti manatti sheekatti gootee qaraasiftu caala muuziqaa waan bara 1980 irraa bara 2025 bahee YouTube irra jiru hunda haffazde jechuudha ijoolleen. Guyyaa lama sadii keessatti muuziqaa sababa naannoo baalagummaan itti baay'atu. Qulqullinni namoomaa qulqullinni amantii hin jirretti namni mana kireeffatu yookiin immoo mana bitatu booda ilmaan isaa dhabe. Ilmaanii miti isattuu dabra isarrattuu dhiibbaa fida wanni tokko ikdhib arabni maal jetti kijibi hattaa tusaddaq haga dhugaa dubbatta jesin jedhanitti kijibuma kana yoo deddeebisan namaa miti atuu dhugaa seetama kijibdu kana. Wanni tokko ofitti deddeebisan qaama namaa ta'a wanni aadaa namaa ta'e hin buugan naman dhiisu. Kanaaf ulamaa'ni maasiyaa fe'ete hojjedhu hayyamaa miti beeki. Garuu aadaa masitti hin tahi wanni aadaa hedduu toobaan qeebaluu jedhan. Akka toobaa adurree asiin ofirraa haqaa asiin ofitti hayti. Tokko qabxii kana. Inni biraa namni wayita mana bitatu namni muslimaa hawaasa wal ijaaruu beeku. Hawaasa wal qabataa. Hawaasa jireenya waliin mushaarakaa sheer waliin godhee jiraatu. Waan adda addaati waliin jiraatu keessatti hawaasa bittinnaa'aa of wal quban qabne akka fakkeenya warri hawaasni magaalaa hedduun bittinnaa'aadha. Ollaan magaalaa yookiin ollaan katamaa ollaa qabriiti jedhaan. Maaliif warri qabrii kun hundi isaa wal bira jiran kunoo taakkuu lama adda fagaatan tokkochi isaa waliin dubbisu. Hawaasummaa waliin hin qabu warri qabrii kanaaf rasuulli assalaamu alaikum ahla diyaar warra gandaadhe waame rasuulli warra qabrii waa waliin jiraniif akka ollaa. Garuu nam tokko walitti hin bahu tokkocha quban qabu. Ollaan katamaa ollaa qabriiti jedhan. Kunni waan hawaasummaa wal qabatu. Waan ijoollee jallisuu keessaa tokko wantoota amma dubbanne kana. Kana ofirraa ilaaluu qaba namni muslimaa tokko mana wayita bitatu yookiin kireeffatu jechuudha. Qulqullina manaa qofa laaltee diizaayina bareedaa, gatii bareedaan argadhe, kaaree bareedaa, mallaqa xiqqaan argadhe, qabxiin kee kana qofa yoo ta'e bor ilmoo dhabda, jaartii dhabda. Bor jireenya kee tullaa qaba. Ollatu to'ata jireenya si harka si caala ollaa keetu to'ata jireenya naannoo keetii. Naannoo keetu irra to'ata sirra. Dhiibbaa isa turre qabaata. Namni jiruu tasgabbii qabdu, iddoo qulqullina qabu, qilleensa bareedaa qabu, iddoo waan gaarii irraa argatu galuu qaba. Iddoo madarsaan itti dhihaatu, manni barumsaa itti dhihaatu ta'uu qaba. Madarsaan fagoo yoo ta'e fakkeenya ilmaan kee to'achuu hin dandeessu. Kararraa goranii bakka biraa ooluu danda'u. Takkaa balaa konkolaataa rabbiin godhini waan adda addaatiif saaxilamuu danda'u. Sababa kanaaf iddoo madrasatti dhihaatu, mana barumsaatti dhihaatu, iddoo bakka ijoollee itti qaruu dandeettutti dhihaatu ta'uu qaba. Wantoonni hawaasummaa wal qabatan isa kana tokko. Wanni ijoollee jallisu. Ijoollee ammas wanti karaa baaburri akka adiin isaa gadhiisee kararraa maquu godhu tokko alwasaa'ilul i'laam mass miidiyaadha. Mass miidiyaan yookiin sooshaal miidiyaan har'a nuti wajjin jirru ilmaanii miti. Nama kalee imaanaan beekamu, kalee safuun beekamu, namoomaan beekamu hedduu namooma keessaa baase miidiyaan har'a. Akka waan tiktookii yoo ol seentu yeroo tokko ol seentee tiktookii kana laaltu si hospitaala Amaanu'eeltu balballi isaa banaa bulee umman achi yaa'e moosi balbala Amaanu'eel mana hospitaala maraattu jiraami maraattu wali qaban maraattuun gosa sadii qabdachi keessatti kareef maraataa jiru
كفياجر مراتو مرة صدفان كمراتي أبدي راكوتن سدان كان أكوان هوسبيتال أمانوئيل بلبلا بناني بولشاني أمن أتشياء تيك توك هم بنا تفك أعتبر نوم يؤتي لفت التلوف تكون ونما بالشاتا تسقبيكم تيك توك ما كان قبا بيكون صورة برانا مبرا لفت رحمة جبين نما براتي كبجني رحمة وامبراتي قافا تيك توك قبا بوان إذا تقف سمي ترنيا تقف بيكم وان هر نما بالشنك أبو جروبا يونيفرسيتي كوليج جيرينيا كيسة توري إيمانا كيسة توري ما تسرنك أبدو كيسة به إسما كان يؤدي باتفيد المعرف واتكم بيني مجاو جو جيتا وفتي تيك توك الرمل أتو سنتو إرك أروما اتفكات إسنما الربسي ملك أو لتك أبتولالي واني برتا أولوف مالي دابر كرا قبابة تبري بهوف وجيوان كنا دلقوك أمنا إلمونكي هر أوان سوشيال ميديا كإلماني دي سأتي وان سيقول هذا فبا مال قد أجر السوشيال ميديا سرران على باسان جرو جروني نما أنفا جرو ماتي غوسا ديغان جرو بيجا ديغان جرو سوشيال ميديا غاف إلمانكي موبايل فيت بيتي يوتيوب تولي منتي واي فاي نيجل جتافي تو أنو تكو مالي أنا مجا وان بربادي أتقبّا أتقنا ما قلبات غاف غري إلماني في ها أبان غرين أكا والديجسا في ورابساتي بقول له متى كقال لاتشو ورابسي أدون قلنا قال بيا أول دوجس مو جيا أوليتين قال جويا قال كوا يتباو كون كم كم هذا فبان غرين إلمان إساني كو بانكبان سوشيال ميديا إساني تو أشون دندان مجان كرا شاتي تنتهي كرا بريفم الددا تنتهي سيدي غرغرة موسيقى غرغراتين مجان منا كيسات التلفزيون الأب الثاني هذا التلفزيون سوشيال ميديا أبالا مفا الدجال الصغير جدانين علماء ندو تلفزيون ورا علماء التلفزيون رتب الرسن دجال صغير جدانين دجال تقادني وامن تلفزيون دجال من كيستي المان دارا غدوچو فيسبوك مجاكي ساعاتي مجان فيسبوك عمرين وغا دغدمي شني وكين صدما اسي نتو ترتيبا على بهمله عمر الاخذ جدان علماء عمري نمني وجانته باكيجي غوتتو وبرتو اوف ايجارو مالي عمري نم إجارة انتسلا سراران على باني بالي عمري يوجد دقدمي شاني أتشتو وكين صدما أتشتو بيجي إجارو عمري أتشي أسي وافر أتن بيكم سا دندتي أقوم أددافر أتن ساعتي كانت تجارو وان براتي يوجو تمينمني يوك وان براتي كرر به يوم كجتا عمري نما وجاكو أن كل أني جيرة مجدا وجاكو أن كيسة وجاكو تكون سنين كل أني كيسة تهجت تجر جافا وجاكو أوي كيس سنتك وجتشون نندين الجيرة عمرين ما أكما لا في يا أدم تنام نقافر الله لا في مكان الله إبلا ما في ديدم جهان الله تنام بودر لا فين كو يا أرفي إبلا ما في جهات تجبوا أكما لا في يا أدم مجران دندتين بيكم سي قرؤون برتشون فإن إنسان ما كيس لوك أدم أدد عمرين أشديمو كنفس السوشيال ميديا ما لك قولي أنا متي سنتو ربيك هذا زيرو ندي بسي سفو كيسانو باسي نموما كيسانو باسي هر صدركا علماء الربسو صدركا رسول ربي تنقوسو صلوات ربي وسلامه صدركا قرآن انقوسو صدركا إسلام ما انقوسو صدركا ربي باجو برقين نجر ilmaan har'a lookiin qulqulluun peejiin adiin shigginyeen summiin takkarran bu'in gaafa dhuftee aalama wasaka addunyaa wasaka kana keessa seenti qeeraa sammuun dhoqqee hundi itti walgahee kana keessa seeni mucaan maal dibatee achi baha. Kanaaf wantoota ilmaan jallisan keessaa inni tokko ka amma harkaanu qabu sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa barumsaaf itti hajamnaa, qormaataaf itti hajamnaa, qo'annaa fi qorannaaf itti hajamna. Ijoollee kee sooshaal miidiyaa irraa fageessachuu miti to'adhu qajeelchiif tartiiba deebisiif karaa jarri waan gaarii qofarraa fudhatan godhiif. Mucaa kee mana keetitti nyaata summii qabu yoo dhiyeessitee fatiin ayyamtaa mucaan nyaadha yoo jeensin jedhe. Hara rimoota harka keettee toominda jeerii irraa jalqaba wal ashaangulliit irraa adeemsuma keessatti sii bahaa dhufa. Zii alwaan zii maali osoo jedhu zii osoo jedhu zii jedhe keessaa bahee tare mucaan jiruu guutuu keessaa osoo zii alwaan lakkaa MBC2 MBC3 awwal MBC3 eegala egas MBC2 sii seenaa ka diraamaa nama gurguddaa akkasumatti ka jaalalaa seenaa egas fiilmii durriyyee seenaa akkatti hatan akkatti nama shawwadan akkatti haadha abbaa jalaa shawwadan waan guutuu barsiisaa mucaan kee mana barumsaa guddichi mana keessa sii jiraa fi ati bittee bituu rakkoon qabu hin to'attuu quban qabdu mucaa bira yoo itti tarkaanfatee sumaa rukkutaa jira waan ta'eef qabxiiwwan ilmaan ni jallisan sararaan ala baasan jedhamu guutuullee ta'uu baatu gabaabinaan kana fakkaata
رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكنجلا كلكم شفت كيسا تكسينا اتقافة مما أفجل قبها وكلكم مسؤول عن رعيته شفت كيسا وان اتقافة مما اتكنا مئرة نقافتمتو حتى رسول لك هجتم من كيسا اللي تنياتا أغاتي تونا ما غرغارتو وان إرت اتقافتم من اتكنا مرة نقافتمتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث برو كيست شفت نما وان اتتكفمو اتكنا مي قياك ياما الراقافة من رسول ربي صلى الله عليه وسلم علمون تكون حجزا من النار أو تكون جسرا إلى الجنة علمو يوتلشتي قدس بريتشتي هرأسيتو شقيني في رئيس الأولى تفنانتا أكسمتي ركيتشتين جنة فردوسين سينتو سيتاتي يهر أباليسيت مو بر قاف علمي كيهان قبه هجي فكتو فقال قبه حق علمك يامتي يتي واكتو آخرا دور الدنيا قبتي إرى مصيبة في حتى أمرتي أفان كيسا سنبني سينا كيسا هنبني نمتا هر أغنى ممان قوغان ويتجيد أجيجي فمجدتي أرمون لدي فمجدتي ويتا إني سيك أجيلو غرسيتو سي غرفمو أكيكتو سي أرغو بكا إرغيتو أد سي غهو يرو كان سامدو إلمان كين ربين قرآن جهنم نوران قديني إلمان قرآنان دينجي أماني قرآنا بريداني الدنيا بريدشاني ركو الدنيا راباسا ربي نها تاسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.